Yooyyaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oolmaa yaa bultiin badhaadhaa guyyaan har'a kun September 8. Fulbana 8 barra 2022 fagoo dhiyoo irraa warri nu hordofaa jirtanii harka fuune oolmaa yaa bultiin keessan badhaadhaa. Sagantaa kakkanaaf facaasuun qoqoodu waliin nu gayaa isiniin jecha amma gara sagantaa keenyatti dabarra. Sagantaan har'aa kun jechuun inni mataa isaatiin paabliikii tahee oduun paabliikii hin goone namni hundi jechuun arguu na daawwachuu danda'a jechuudha. Waan bareeda waliigallee jirra. Akkasii isin warri daawwachuu dhuftan qoqooda faffacaasaa waliin gayaa oduulee har'aa jijjiirtu takka lama isin biraan gahee achiin dubattuu gara waan xiinxala har'aa fi qopheeffanneettu isin geessa. Oduun jalqaba tokkin sadarkaa addunyaattu wanni akka malee haasamaa jiru. Mootiin Ingilizaa kan waggaa 70 oli mootii biyya Ingilizaatii fi biyyoota Commonwealth hedduu taati. Umrii 96 addunyaa kan irraa boqottee jirti. Mootittiin kun Queen Elizabeth jedhamti. Umrii 96 addunyaa kan irraa du'aan boqottee mootiin kun waggaa 70 ol teessoo mootummaa Ingilizaa irra turtee jedha BBC'n. Waggaa 70 kan keessatti Ingilizii muummicha ministeera biyya sana bulchuu yookaan muummichi ministeera 15 ol argattee yookaan filatti. Umrii ishii keessatti Ingilizii empaayirii irraa gara biyya xiqqoo Awurooppaa tokko taate haga lubbuun turanitti mootittiin kun Ingilizaa fi biyyoota Commonwealth jala jiran bulchiinsa sirna kolonii Ingilizaa kan ammaan tana jijjiiramee addunyaa gubbaa jiru biyyoota 15 fi mootii taatee tajaajilaa akka turtettu gabaafama. Bakka ishiittu Ingilizii nama dhiiraa mootii godhee muudee jira. Gurbaa ishiittu jechuun mootii tahuu deeme jechuudha. Queen Elizabeth Her Majesty jedhaniini. Her Majesty'n bara umrii isaanii 1926 haga 2022 jiraatte waggaa 96 addunyaa kanarra du'aan godaante waggaa 100 jechuu afur hanqatti. Mootummaan Ingilizaa gadda guyyaa 100 labsee jira. Gadda guyyaa 100 labsee jira. Hawaasii addunyaa gadda bifa adda addaatiin ibsachaa jirani. Maanguddittii waggaa 100 duuba waggaa 96 duubatti duute kun siyaasa Ingilizaa keessatti bara dheeraa fi nama bulchuun beekamu. Ilmi ishii King Charles mootii tahee muudamee jira. Ingilizii bara dheeraa keessatti mootii dhiiraa argee hin beekani. Mootii dhiiraatiin bulanii hin beekani. Biyyittii Ingilizaa kun biyya dubartii jedhamtee akka malee itti dhaadatanii amma mootii haarawaa akka ta'e Charles sadaffaan ilma ishiiti. Charles sadaffaan mootii akka ta'e kan jechuudha. Ilma ishiiti mootii tahee jira. Muudamee mootii taa'utti fuufa. Gaddaa guyyaa 100tiif labsame kana isattuu borii hoggana televezyiiniin dubbataa jedhamee sadarkaa Ingilizattuu haasan inni kennu eegamaa jira. Mootittiin kalee muummichi ministeera Ingilizaa haarawaa muuddee ofiisiitii har'a addunyaa kanarraa du'aan godaantee yookaan ammoo boqottee jirti haa jennuuti. Nama guddaa yoo du'e hin cufee liqimsee hin godaanee hin boqotee jedhama. Keessattuu nama akka isii sadarkaa adda addattuu addunyaa irrattuu beekamtu yeroo garii hin duute jedhamee dubbachuullee hin taatu. Mootiin Ingilizaa ka dhiibbaa hedduu siyaasa addunyaa keessatti uumte
umrii 96 addunyaa kanarraa du'aan godaantee yookaan boqottee jirti. Bara 1926 dhalatte. Barii har'aa immoo bara 2022 addunyaa kanarraa du'aan godaantee jirti. Hawaasii addunyaa gadda isii kana bifa adda addaatiin gadditti dhagahamee ibsachaa oolanii suuraan isii kan ijoollummaa irraa kaasee suuraan haga ammaan tana jiruu fi faaruu biyya Ingiliiza yaa waaqaa mootii teena nu dandamadhi ka jedhu deeggartoota fi jaalattoota isheetiin har'a masaraa Ingiliizaa fuulduratti Buckingham Palace jedhama achi duratti God Save the Queen faaruun jedhamu faaruun Ingiliizaa faarfamaa oolee matootni addunyaa namoonni bebeekamoon addunyaa dhaamsa gaddaa dabarfachaa oolanii kun suuraa mootii kanaa kan yeroo adda addattuu isheen kaate biyya addunyaa kana biyya hedduu dhatte biyya hedduu daawwatte Itoophiyaallee dhufte Finfinnee Aksuumii bakka adda addaa akkisiin daawwattettuu himama. Mootiin kun mootota Ingiliiziin qabdu keessaa warra akka malee jaalatamtu bara dheeraaf nama biyya kana bulchee har'a jechuun addunyaa kana irraa godaantee jirti yookaan deemtee jirti. Kun suuraa ishee kan yeroo adda addattu isiin kaate suuraa kan agarsiisa. Waraana addunyaa tokkoffaan duuba dhalattee waraana addunyaa lammaffaa agarte. Muummichi ministeeraa Ingiliizaa ka jalqaba ka ishiin agarte jechuun kan yeroo waraana sun keessa Winston Churchilliti. Haga amma muummichi ministeeraa kalee muudamte Truss. Muummata ministeeraa Ingiliizaa 15 wal jijjiire ishee irratti pirezidaantonni Ameerikaa hedduutu irratti wal jijjiiranii cuftuu isaanii har'a dhaamsa gaddaa barreeffachaa oolanii mootittiin kunni addunyaa akkanattu dhiiste godaante biyyiti Ingiliizaa gaddaa guyyaa 100 yookaan ji'a 3 fi guyyaa 10 labsanii jiranii haala gosa kanaatiin gaddi jechuun mootii kanaa labsamee seenaan isii gumaachi isheen addunyaa gumaachite haala gosa kanaatiin yaadatamaa kabajamaa jira. Kun suuraadhaan maal fakkaatti jiruun isii ka jedhu BBC irraa isin agarsiisaa jira. Warri jechuun BBC websaayitii yookaan moobaayilii keessan gubbaatti qabdanii suuraa kan cufaa laallachuu dandeettanii umrii ishee 70 akka mootii walumaa galatti ammoo 96 akka nama tokkottu kan isheen keessa baatee dabarte kan agarsiisu. Mootiin kun jechuun bara dheeraa bulchite kanaa fi biyya Ingiliizaa keessattuu baay'ee jaalatamti. Garuu hawaasa adda addaa keessattuu ka sirna cunqursaa biyya Ingiliizaa United Kingdom jala darbe birattu akka gaarii hin ilaalamtu. Profeesariin Yuunivarsiitii Ameerikaa tokkini yeroo dhumaa ka ishii kana du'a hama hadhaawaa yeroo cinqii akka ishii ta'uu barbaadaa jettee turte. Dhaamsi ishii sun Tiwiitar irraa haqamee jira. Balaaleffannaa guddaattu yuunivarsiitii ishiitii fi bakka adda addaa irraa dhaqqabee dureessa akka Jeff Bezos ka Amazon irraa isheen ammoo gaddaan keessa bahee warra kiyyaa ka Igbo sanyii Nigeeriyaa sirna koloniyaalizimii isheen fiddettu warra kiyya ficcisiise ajjecha biyya san keessatti itti gaafatamtuun sirna Ingilizii fidee fi dhiisee deeme. Ka ammaan tana biyya Nigeeriyaa jedhamu jiraachisa jechuudhani namni garii sirna koloniyaalizimii kan Ingilizatii fi maanguddoo kana walumaa galattu akka mootii bara dheeraa Ingilizattuu qeeqaa jiranii sirni koloniyaalizimii akka Ingiliza keessa baduu fi Ingilizii impaayirii irraa gara jechuun biyya kolonii hedduuf bilisummaa kennittu akka tarkaanfattu gootee jirti jedhame karaa biraatiin faarfamaa jirti. Maanguddittiin kunin waa hedduutu laayifii ishee yookaan jireenya ishee keessattuu Ingiliza keessatti mul'ate akkuma suuraan argitan kana bara hedduu waan hedduu dabarsite waan hedduu fi waan gaarii tahee waan bada tahee illee kan maqaan ishee kaafamu jechuu kakkanattu jira. Mootiin kunin umrii 96 addunyaa kanarraa godaantee jirti. Haga feeti jabaa taatu haga feeti qabaata taatu mootii addunyaa taatu waan feetu taatu gaafa tokko duuti waan hin oolle nama hunda eegate jechuudha.
mootiin Ingilizallee waan biraati miti addaa miti. Addunyaarra godaantee addunyaarra deemtee boqottee jirti. Waan gaarii godhuudhaan addunyaa kana yeroo gabaabduu jiraatti jiruu kan kee jiruu hiikaa qaba jechuun jiruu waan gaarii hawaasa keetillee warra keetillee tajaajiltu jiruu akkasii jiraachuu jechuudhaan namni jiruu maangudditti biyya Ingilizaa umrii waggaa 70 ol hoggante kan akkasitti dhiyeessanii yeroo mootii turtetti biyya adda addaa aadaa adda addaa lafa adda addaa keessa deemtee nama laalaa ture tokko nama waan adda addaa waan gaariillee waan badaallee kaafamu nama umrii 70 sirna mootii irra ture miti biyya tokko bulchaa ture miti namni 7 tokko biyya bulcheeyyuu maqaan isaa waan gaarii fi waan baddu adda addaatiin ni kayaa bakka isii ammaan tana gurbaan ishii Charles sadaffaa jedhamee muudamee jira. Kun jechuun maanguddoon kun nama umrii guddaati inni nu dafee du'uu danda'a. Kanaafuu Ingilizii akka bara ishii mootii waggaa 70 fi bulchuu odoo hin taane mootii yeroo gabaabaaf bulchutti dhufuu deema. Isaan duuba jechuun balbaltii mootummaa nama biraatii fi banamuu hin ooltu. Gurbaa Dayaanaa mootii Prince Dayaanaa gurbaa isii ka ta'e Wiiliyaamidhaa fi banamuu hin ooltu balbaltii. Wiiliyaam xiqqoo ture mootii Ingiliza ta'uu hin oolu jedhamee akkasittuu gabaafamaa jira. Kanaan walittuu qabatee obboleessi Wiiliyaam gurbaan Dayaanaa kabiraa ka intala gurraattii Ameerikaa fuudhee Prince Harryn asirrattuu argamuu hin dandeenye yeroo haati duutu akkoon duutu yeroo mootiin duutu ijoolleen ishiitiif akaakuuwwan ishii cuftuu argamanii abaaboleen argamanii isaa qofattuu achitti hin argamanii odoonni Ameerikaa irra xayyaaraan gara Ingiliza deemaa jiru jaartiin kunin yookaan maanguddittiin kun du'uun isii labsame jaarsi ishiillee jechuun qaamni isaa waliin agartan kana innillee jechuun du'ee jira. Kun suuraalee mootii Ingilizaa kan yeroo adda addaa agarsiisu. Nulleen deeggartoota isiitii fi jaalattoota isiitii fi jajjabinaa fi waan adda addaa hawwinaa fi suuraan isheen Haile Sillaasee wajjin kaatalleen feesbuukii gubbaattu maraa jira. Suuraan isheen Tigraahii Aksumii daawwattelleen feesbuukii gubbaatti bifa adda addaatiin maraa jira. Miidiyaan addunyaa cuftunuyyuu suuraa ishiitiin guutamee jira. Kam isin agarsiifne kam akka dhiisnu hin beeknu. Mootiin Ingilizaa ka waggaa 70 ol biyya sun akka mootittuu bulchite addunyaa kanarraa jechuun godaananii jiranii du'aan boqotanii jiran. Haala gos kanaatiin odeeffannoo kana isin biraan gayaa jirra. Ingiliza keessatti gaddii guyyaa 100 labsamee jira. Gaddii guyyaa 100 labsamee jira. Gaddii hagas dheeraa kun labsamee jira. Yaa suuraan warri laf kaahee seenaa maanguddittii kana ka agarsiise suuraa hedduu hin dhumatu waan taateef isin BBC deema laala waan bira haasahii warri jettan jechuun wanni kunillee waanuma haasaamuu qabu oduun addunyaa cuftunuyyuu kana haasawaa jirti waan taateef nullee jechuun taateewwan addunyaa kana keessa waan gaggarii hedduulee naasofnu kana gurra isinuma buusna fi addunyaa keessatti maaltu deemaa jira yookaan maaltu ta'aa jira waan jedhu beekuu warra feetanii fi miidiyaan addunyaa kana cuftunuyyuu waanuma kana gabaasaa waan jiruuf anillee jechuun dhimma kanaaf xiqqoo tokko xiyyeeffannaa kennee fi isin agarsiisaa jira. Namni kun itti aanee yoo Charles third yookaan Charles sadaffaanii kaawwataa hudu'eetaati gurbaan mootii ta'uu danda'u gurbaa Dayaanaa kana Prince William jedhama. Inni ta'uu danda'a jedhamee ammumaan tanaayyuu yaadamaa haasamaa jira jechuudha. Kun jechuun Harry'dha. Jaarsi jechuun intala gurraattii Ameerikaa ka fuudhisanii inni du'a isaanii kan irrattu jechuun hin argamne yeroo isaan boqotan yookaan yoo isaan ciisan bakka sun inni hin turre inni Ameerikaa waan jiraatuuf
isa karaa irra jiru lubbuun maangudditti baatee waggaa 96. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jijjiirru akkuma itti fufattu jira. Mootiin Ingilizaa umrii 96 mootii Ingilizaa haqa qabatanii ammoo waggaa 70 addunyaa kana irra du'aan godaananii jiranii kun oduu guddoo addunyaa kanaati. Kan eegisanitti himne dubattuu Itoophiyaa keessatti waan deemaa jira tokko lama isin biraan gahuu barbaanna. Itoophiyaa keessatti waraanni Tigraahii ammaan tanallee hammatee itti fufaa jira. Waraanni Tigraahii qofaa miti waraanni Oromiyaa keessattuu gaggeeffamaa jirus waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo bakka adda addattuu argachaa jirra jedhanii akkasittuu gabaasaa jiranii injifannoo kan argachaa jiranii godina Bunnoo Baddallee godina Iluu Abbaa Booraa akkasumas godinaalee Wallagga bakka adda addaa lola gaggeeffamee fi Shawaa Dhihaa keessattuu lola gaggeeffameen injifannoo argachaa jirra jechuudhaani waraanni bilisummaa Oromoo karaa wal quunnamtii miidiyaa hawaasaatiin addeessaa jira. Gara biraatiin ammoo waraanni Tigraahii keessattuu gaggeeffamaa jirulleen cimee jabaatee itti fufaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii olaantummaa humnaa argachuu hin oolle fakkaata. Lafa Tigraahii kan adda addaa keessatti waraanni cimaa waan dhufaa jiruuf amma waraanni gara Tigraahii keessattuu gaggeeffamaa jira. Daddabiti gara Tembenii kanaanii raayyaan ittisa biyyaatiif humnoonni Amaaraa seenanii lola gaggeessaa jiranii gara biraatiin ammoo lafa Waagamraa, Tsaagibjaa, Abargallee naannoo Sokotaa jedhamu keessa humni Tigraahii dhiibamee bahee jira. Karaa kibbaatiinis waraanni gaggeeffamaa jira. Humni Eertiraallee waraana seenaa jira. Kun kanumaan oduu jiru pirezidaantii naannoo Tigraahii Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waraanni Tigraahii keessattuu gaggeeffamaa jiru waraan kana dura caala hamaa tahuu kan danda'u duguuggan sanyii dhalachuu waan danda'uuf mootummoonni gamtoomanii keessa seenuu qaban jedhee xalayaa barreessee jira jechuudha. Haala gosa kanaatiin gaggeeffamaa jira. Gara biraatiin ammoo ergamaan adda mootummaa Ameerikaa Mike Hammer gara Meqaleettuu deemanii jiranii. Meqaleettuu deemanii dhukaasa dhaabuu akka carraaqutti dubbatamaa jira. Intarneetiin kiyyaa rakkoo qabaachuutu jiran fakkaata waan ta'e jechuun signaalni isaa dadhabaan agarsiisaa jira. Kanaafuu boora ganama walittu gaddachaanii seenaa jimjimoo keessummaa qabannee dhufnee walaasawaa jirra. Kana dirra dippiloomaasiitii waan hedduu dhagahuu deemtanii kanaafuu boora ganama koottan ulaalaa isiniin jenna. Waraanii kun jechuun dhaabbatee waraanii Tigraay fi Oromiyaa keessattuu gaggeeffamaa jiru kun dhaabbatee waggaa haarawaattu araarii dhufee uummata Itoophiyaa waggaa haarawaa nagaan kabajatee waggaan haarawaa ni dhufuu jechuun kan badhaadhinaa, kan guddinaa, kan nagaa akka ta'u hawwina waan daawwattanii hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Kan ammaan tanaa kana waggaa haarawaa kanatti waan gaarii nu dhageessisu waraanii dhaabbatee dhukaasii dhaabbatee mootummaan riphee loltoota wajjin walii galee akka inni waan gaarii godhuu abdanna hawwina nagaan nu bula nagaan nu oola.